furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban hin beeka. Wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu yoo barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha ka jedhuudhaan koofii as nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kaameraa torban dabre kan waa hedduun arge. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur communityidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge. Ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegale jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii ka jedhuun hin dhufe. Kanaaf isinis gaafe waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaafilee walitti qaqqabaa turtan kan namoonni isinitti ergaa turanii. Gaafilee san dhihee isaatii egaa inni gootan booda oodiyensii keessaa isaa doonuu bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofna gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti isaa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof doktora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjarra qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniisi hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayi goonaati isinit du'aayi goona. Oromoo fi rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudha. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti. Ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu walirratti deebifta moo takka takkaan jalaa deebiftaaf Jowaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga wal agarree galatoomaadha. Masduuriya sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku
Speeshaalee sooshaal miidiyaa namoota itti fayyadama sooshaal miidiyaa namoota gurguddaa akka biyyatti jiranirraa barsiise keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qabdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate speeshaalii Haji as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohaammed gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamii waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu obbo Jawaar Mohaammed? Gaafiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu ispeeshaalii gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuu danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanee fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa alfadhaa. Olfadho galatoomii murti. Jala deebisee deemu. Gaafi jabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti walaba bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nu cunqursu, alagaadha kan nu nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jedhaniitti yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbaabuween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaansaa taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa walaba bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjootaa jalaa baheeti sirna abbaa irree gurraachotaa jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko
sirna addaa irra ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu karma Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa sadiif akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turani sambooda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala sambooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turani sambooda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warra Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha ka arganne Keeniyaa under Keeniyaa ta'a under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takkaa namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefamee hin beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takkaa jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu tura warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baalee immoo gara gin'iirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti. Gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deeman manni yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf